Hayyee dhaggeeffadha. Dhimmi guddaan dhimma Ashiish wajjin ijoollee qabamte biyya Suuditti. Lama ajjeefamte yaada juutu gabaafame. Isaan kaan immoo murtii du'aatutti murteeffamee ja'ameeti mirkanaawe. Kan Ashiisha kanatti kenne tahariiba dallaala oofuutu itti kennee Suudii dho'isaadhaan galchuufi ja'amu. Ijoolleen ifiifuu mataasitti dho'isaa Ashiisha daraniiti biyya san galuudhaaf. Lammada sangubbaan Ashiisha mamnu'a. Adagaa guddaa ta'e baadhatanii jiru. Laal. Asiin baharri isaan keessa bahan isaan nyaachuudhaaf waan biraati. Baharri isaan keessa bahanii maas karuma Suudii kana miila qullaa deemuun bineensa biraati. Oowwisaa maalisaa. Amma ijoolleen tun bineensa meeqa jidduu jirti. Subhaanallah. Yaa namummaa. Baharri bishaanii isaan keessa tarkaanfatanii biyya isaaniitii bahan kun bineensaaf danda'a mataa tokko. Sangubbaan eega bahara sangubbaa Yemanitti gadi bu'an barahaa kanaaf biyyuma sanuun beekanii naman beekanii dallaalaatu ol bubbutaa daddarbaa isaan fuudha. Eega fuudhee booda kunis bineensa biraati. Sangubbaan ammas miilaan deemuu eegalan oowwa lafa sanii ni beeytan. It's very hard. Kunis bineensa biraati. Miilaan deemuu lammada bineensa biraati. Ashawwaalee tana keessa. Tabba gaaraa kana keessa. Sangubbaan Ashiisha baadhatanii jiran lammada shurxaaf irraa eeguu waan biraa. Bineensa biraati. Yaa ijoolleen teenya waa meeqa baadhatte subhaanallah. Ajaa'ibatal qudraa. Ajaa'iba. Ciminni namummaa na ajaa'iba. Rabbiin akkam ilma namaa jabaa godhee katti uumees na ajaa'iba hoggaan kana laalee. Cimina ijoollee sanii. Kanama ajaa'ibu. Baay'ee ciccimoodha. Ejjennoon isaan jireenya injifachuudhaaf fudhatan. Bravo. Hayyee eega kana fudhanne booda wanni dhufe maali? Murtii dubbii Ashiishaa kana. Dubbiin Ashiishaa biyya isa keessatti very dangerous. Sanyii Suudii tokko balleessutti lakkaawama. Jiruuf jireenya isaa balleessutti lakkaawama. Ilmoo Suudii tokko jiruuf jireenya isaa waan san barsiisanii ajjeesutti jaamsuu dhamaasutti lakkaawama. Waan san godhuun. Achi qofaami addunyaa guutuu irratti. Murteessuu ni danda'u. Seerrinis ni murteessa. Seeraan malee gallee biyya san keessa. These law books. Haa barannu kan isin jibse kana. Hogguma takka illee waan takka yeroo dubbannu seera keessa teenye law books hanga masterate degree hanga doctorate barattaa jechuudha. Wannummaan afaan dubbachuu amantii kee dubbachuun dura afaan dubbachuu barachuudha qabda. Hanga mastereetitti afaan baratta waan ta'eef. Afaan dubbachuu hanga baratinitti ilma namatti dubbachuu hin dandeessu. Amantiis barsiisuu hin dandeessu. Nama afaan beekutu amantii barsiisa jechuu keenya. Ifa. Waanuma takka illee murteessu afaan hanga dubbatinitti jaalallee jaalachuu hin dandeessu. Jaalallee hojii walii galuu hin dandeessu. Bultii jaarrachuu hin dandeessu. Jaartii teetee hojii walii galuu hin dandeessu. Abbaa manaa keetee hojii walii galuu hin dandeessu. Afaan barachuufis hanga doktoreetitti baratte jechuu keenya. Barumsi hundi barumsa. Addunyaan kun barumsa. Barumsa achiin dubbatin waan tokkollee hin raawwatin. Namatu si kofla addunyaatti si kofla yookaan saba Oromootti nama kofalchiifta waan ta'eef yookaan ifitti nama kofalchiifta waan ta'eef. Barumsa halkanii guyyaa sa'aatii 24 bifa qoosaatiin fakkeessaa bifa maal fakkeessaa sii kannaa jirra jechuudha. Furmaata keetti sii kannaa jirra. Barumsi hogguma takka illee dhaa'u probleemotaaf solishina. Furmaata. Nuti warra furmaataati malee warra probleemaa haasa'uu miti. Hogguma takka illee ofii wajjin yaadin ati warra probleemaati.
warra rakkinaa haasa'u. Nuti warra furmaata rakkinaati. Nama rakkinaa haasa'uu fi furmaanni rakkinaa tokko miti. Dhukkubaa fi qorichinis tokko waan hin ta'iniif. Ifa. Oromoon as gubbaa wanni nu kaa'eef solishina keetiif furmaata keetiif. Furmaata sitti godhuuf. Inni paaspoortii baafadhu siin jiruuf isa kanaaf. Furmaata sii godhuuf. Akkasitti godhuuf. Inni koomunitii ijaarradhu siin jiru. Dhukkubaalee akkanaa kana keessa akka baraaramtuuf. Ati kana godhuu hin dandeenye dhukkubsadhee uma haasoftan gammatti. Qorichaan sii kenneen fayyadamne jechuudha keenya. Dhukkuba haasa'uun kennan dinqoona. Qoricha waan hin sii kenneef. An obboleessi kee ati obboleessi kee yeeyyaa ooltu ati obboleettiin yeeyyaa ooltu naaf hin galu. Qoricha waan hin sii kenneef qorichaan fudhanne. Perfect. Yoon qorichaan obboleessi kee sii kennuu baadde. Dhukkubsachuun kan kee ati obboleettiin ati obboleessi kee yana gaddisiisa waan ta'eef. Garuu dhukkuba keetiif qoricha waan hin sii kenneef dhukkubsachaa ooltu nan gaddisiisu. Ifa. Ifa. Haasawni nama bayyanoota qabu nama beekumsa qabu isa kana. Addunyaa kamittuu akka addunyaa guutuutti siyaasa akka Oromootti siif hin haasa'u akka Afrikaatti siif hin haasa'u naaf hin galu haasa'u addunyaatu naa gala haasa'u beekumsaa ilma namaatiifis kanatu gala. Kiliir mataa naman dha'u deema nyaataniis hin quufamu. Hin quufamnuun siin jee sa'aatii 24 nama nu dhaggeeffateef hin quufamnu ni yaadamna malee. Abadan. Abadan. Dhaggeeffadhu. Furmaanni waan kana yaa faayisaa. Tokkolleen hin jiru. Akka lammii biyya sanii ajjeeftetti lakkaawama. Akka lammii tokko ajjeeftetti. Ashiisha san fuutee deemu. Biyya isaanii galuu waan biraa seera ala. Dallaalonni ni miliqan. Biyya namaa waamee kan ajjeessu jechuudha. Biyya Yamanii fi biyya san jidduu lolaatu jira waliif hin galan. Atummaa basaasa isaanii itti fakkaata achi galuun. Firras eegan. Yamaniitu beekaa akkana isaan godhatti amanan isaan taarii baatee deemtu rakkattee dhuftetti osoo hin taane biyya isaanii dhuunfachuudhaaf Yamaniitu duula akkanaa irratti banaa dhatti amanu jarri. Laalla. Hayyee ijoollee teenyaa furmaanni maali? Sila community qabaanne biyya san keessatti akka gosaattis ijaaramne akka sabaatti community otoo ijaarranne nuti addunyaa kamirratti moo'ataadha addunyaa kamiifiin haasawaa beekadhu isa kana hangan sadarkaa dammaqinaatiin bakka nan jiru kanan dhufinetti Oromoo 0 fi 0 keessa jirta 0 lakkoo isaa miti vacuum 0 gadi maali 0 lakkoo isaa 0 gadi jirta addunyuma kamirratti jaalattee jibbite hangam bakkaan irraa siyaasa community waan jiru kana keessa hin dhufinitti dammaqinaan beekumsaan hanga waan kanatti namaninitti addunyaa kamirratti ati milkaa'aadhaa miti 0dha. Boo'insan dhiiftu abadri yeroo hunda rakkataa fi problems. Biyya keessatti illee community dhaabbachuu qabda. Moo'insa jechuun isa kana. Jireenya zibaazinkee jireenya seera hin qabne. Jireenya namooma hin qabne. Akkanumatti ka'eef hin jiraattu. Akkanuma bubbisa hibibibibibibibib. Miidiyaa kana gubbaa maal akkaati haaso'itu beekaan kee namaaf hin galu afaansaa. Tartiiba hin qabu. Ati tartiiba ilmaan isaa hin qabdu. Beekaan kee ijaaramaa miti. Atis ijaaramaadha miti. Beekaan kee waliin galu atis ilmaan isaa waliin galtu. Mukni darraan tolin. Jirmatti hin tolu. Damee fi baalatti hin tolu. Ni xoola gamalee.
lagni baduuke madda isaatirraa raammaa'uu jalqaba. Ijoollee tana baraaruudhaaf mootummaan murtii isaanii shaaruu hin danda'u. Ka biyya teenya seera kun these law books kitaaba heeraa barattee ni beekta. Kitaaba heeraati fi seeraati. Yaa agar higga mangist. Mootummaan keenya wanni inni godhuu danda'u murtii isaanii gara imbaasiitiin safaaraa tana hoo dubbisuudhaaf koomunitii qabnaa jedhama. No, hin qabu. Koomunitii jechuun mirga uumaaniitii jaarmee uummata tokko saba tokko namni kun nurraayi miti. Ja'amee si ibsuudha. Walii gallee isintu jaarrata qarshii 10 ji'atti kennitanii akka walii gala Oromootti. Injarri xabagaa keessanii silaa eenyumti isin malee addunyaa kana gubbaa waan inni isiniin jiru kana ni qaba. Maqaa Soomaaliitiin ijoolleen teenya hundi maqaa Oromootiin ni miti, maqaa Amaaraatiin ni miti, maqaa Soomaaliitiin mana Arabaa hojjannaa miti. Yoo Oromoo jennee eenyu nu doleessisa? Yoo Amaara jennee, yoo Tigree jennee, yoo saba biraa Guraagee jennee namni doleessi jira? Hin jiru. Maqaa Soomaaliitiin wanni dalaguu dandeenyeef Somaaleen koomunitii qaba. Sheekkansaa koomunitii qaba. Uummanni isaatis koomunitii qaba. Kanaaf maqaa isaaniitiin dalaynaa jechuun beekamtii qaban. Achi qofa miti addunyaa guutuu irratti beekamtii qaba Somaaleen bakka takkatti. Itoophiyaa keessatti koomunitii qaban. Sheekkan isaaniitirraa isaan gosaan haa deemanii malee yeroo lolaa tokko beekadhu. Yeroo dontaa isaanii tokko. Bakka waluma bira ta'anii wal fixan. Walirrattis hin dhiisan. Faca'uu immoo bittin dhiisan gamtaa qaban. Addunyaa kamirrattu. Wal hojjechiisan. Riisturaantii isaanii malee nyaatan. Nama isaanii irraa malee hin bitatan. Ittiin gurguratan. Beekumsa qaban. Wal dhaggeeffatan. Ummata mootummaa osoo hin qabne addunyaa gubbaatti kabajamee eenyuma warra mootummaa qabu caala jiraatu jechuudha Somaalee jechuun. Osoo Somaalee taane maaltu nutti hafe? Ijoolleen teenya maqaa Somaaleetiin dalaydee jechuudha. Koomunitiin qabu. Ijoollee tana gaa silaa koomunitiitu imbaasii bira dhaqa imbaasii safaaraa Itoophiyaa Suudii. Amma barni goonaa ambaasaaddaroota obbo Muktaarii isiniin dubbisa. Hiriyaa kiyya waan ta'aniif. Tarii dubbisee ta'uu mala atin beektu. Pireezidaanti Muktaarii miti ambaasaaddarri obbo Jobbaari miti dippiloomaasiin hiriyoota kiyya lamaanuu waan ta'aniif Suudii jiran isaan dubbisa. Pireezidaanti Muktaar Kadiris kaan isiniin dubbisa. Durammoo isiniin dubbisa. Dura isin waan sirreessitaniitu jira. Badii guddaan waliigala keessan bira jira. Sirritti isinii himeeti itti fayyadamtan jechuudha. Yoo isin itti fayyadamuu baattan dhaloota keessantu itti fayyadama jechuudha. Isin immoo akkuma qushaasha taatanitti qushaashummaadhaan jiraatanii boollatti gadi guuramtanii dhumtanii jechuudha. Kalas ammas jiruu qushaashaatti jiraachuutti jirtan. Ani obboleessi keessan kana jireenya isin koomuniitiitti hin qabne jireenya isin itti of taatanii hin jiraanne kana jireenya guddaa faatiin jiraachuu jirtanii isin hin jaamale jireenya jee isinitti hin gammadu jechuudha. Jireenya jechuun maallaqa argachuudha miti. Dura seeraan jiraachuu danda'uudha. Namni akkaataatti jiraatu beeku
beekumsa gayaa qaba. Namni katti jiraatu hin qabne beekumsa gayaa hin qabu jiraachuudhaafis mirga hin qabu. Qabritti gagguuramuu qaba. Perfect. Ifa. Dhaggeeffadhu. Amma ijoollee community hin qabnu. Wanni godhuu dandeenyu akka seeratti hidhaa isaanii biyya isaaniitti haa ta'uu qofa wanni mootummaan Itoophiyaa godhuu danda'u. Ambaasaaddarii godhuu danda'u. Hidhaa isaanii murtii isaanii anatu fudhata. Biyyatti naafaa galanii naafaa hidhamanii yaada ji'u mootummaan iyyannaa galfata. Su'uuditti. Kanuma wanni jiru. Enough. Dubbii qabatu. As gubbaa waa hunda dubbannee fi miti. Waan feete yoo dubbatte. Seeraan ala yoo dubbatte. Yoo seera qofaan nama moohuu dandeenya malee seeraan ala nama moohuu hin dandeenyu. Biyyuma takka illee daa'u. Yakkamoodha waan taaneef. Yakkamoo akkamitti ta'uu dandeenya uummata seera alaa waan taaneef waan hin siinjuu ulaagaalee kana guutii yoo nama taate. Community. Kana caalaas wanni biraa dhufuuf ta'a. Yeroo hedduu inni hedduun dhufee jira. Namni gosa jaaruu danda'e. Akkami community gamtaan jaarrachuu dadhabaa. Nama sadi si komandoo irraa fuute, nama sadi booranticha irraa fuute, nama sadi Harargee fuute, nama sadi Wallaggaa fuute, nama sadi Tuulama irraa fuute, Wallagga irraa fuute, Jimma irraa fuute, Iluu irraa fuute, Walloo irraa fuute, gajjaaruudha bara. Khalas onni biraan jiru. Community mootummaatiif beeksisuudha. Eegasii rakkoo uummanni kee fiduu hundaaf irratti dhufu hundaaf itti gaafatamtummaadha accept sii godha. Inumaa usitti amanan jechuudha. Daldala kan kee babal'isuu dandeessa suudii keessa. Abbaa feete galchitee abbaa feete baasuu dandeessa. Biizinasnummaan maallaqnummaan isin harkattanii akkasitti guddaa ta'a. Wanni isin jechaa jirru. Beekumsaan jiraadhu obboleessa kiyya. Addunyaan beekumsaanii. Kitaaba dubbisi. Beeytoota dhaggeeffadhu. Ofiifis beekaa ta'e. Beekumsa sammuu ta'etittis dhaggeeffadhu. Ijoolleedhaan wanni murtaa'ee murtii haqaa murteessi mootummaan. Murtii haqaa nutti murteessi. Ragaa amansiisaan nurratti qaba. Ragaa amansiisaan nutti qabu. Murtii sana amannee yakka keenya amannee mootummaan biyyattiidhaa ambaasaaddarri safaraa jiraame imbaasitti dhiyaadhaan isin hin jee. Yookaan imbaasiin isin ajaaruun isin hin jee. Imbaasitti illee dhiyaachuu dadhabdan. Obbo Abdii Jabbaar dippiloomaasii guddaadha. Kawaan meeqa hojii ijaarree wajjin dalayne jechuu keenya. Ka achitti argitu kun. Obbo Muktaar waan dippiloomaasii guddaa jaarmayaati. Waan meeqa hojii dalayne jechuu keenya. Ittiin fayyadamuu hin dandeenye. Wallaalaa beekumsaa fayyadamuu hin dandeenye. Dhukkubsataa qoricha fudhachuu hin dandeenye isin jechuun. Ana biratti waan takka jechuudha miti. Akkanuma labalafta jechuudha kiyya. Xiqqaarraa beekarraa hanga wallaalatti. Akkanuma dubbifta kitaaba. Hundi kee kitaabuma dubbifta. Asiin lola kana taate asiin dhabamuudhaaf yeroo xiqqootti dachiin tun garagaltee dhumtan. Maarri yoo sirraa nuu taate yeroo gabaabatti ibiddi isin irratti qabachuudhaan akkanatti chidduutanii qabrii keessa seentee achiin dhabamta. Dura waa'ee du'a booda haasa'uu dhiisii waa'ee du'a dura jiruu mo'adhu dura. Nama jireenya mo'atee du'a mo'a. Jireenya osoo mo'iin seeraan osoo hin jiraatin seeraan osoo hin du'in nama jireenya mo'eetu jireenya du'aan boodaa mo'a my friends. Dura jiruu mo'ita du'aatti dhufta dura barumsa jireenyaa uummata kee barsiisi. Uummanni kee barumsa jireenyaatu hin beeku. Barumsa jireenyaatu uummata kee hin barsiifneefiifis hin beektu. Wayi
barumsa du'aa uummata kee barsiisaa ooluu maali?